kabajamtootaa fi jaalatamtoota miseensa waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa Itoophiyaa kan taatan hundumti keessaniyyuu daa'imman guddattoonni dargaggoonni namoonni gugurdoo nagaan waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Yeroo kana gara fuuldura keessanitti kanan dhiyaadheef waamicha guddaa isiniif dabarsuudhaaf sababiin isaa akka addunyaatti waldaan keenya waldaan Adventistii Itoophiyaa guutummaa addunyaatti sagalee tokko 27 kan jedhuun sochii guddaatu jalqabamee jira. Nu immoo fiingee afuufaa namni hundumtuu akka dhaga'utti kan jedhu Isaayyaas 58 lakkoofsa tokkorra isa jiru qabannee waarrannee hojii kana erga jalqabne ji'a 2 dabarsineetiin jirra. Egaatiin waggaa fuuldura keenya as deemu akka lakkoofsa warra faranjiitti 27 kana guutummaa isaa hojii wangeelaa akka hojjennu miseensonni waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa kan taane hundi keenya hojii wangeela dhugaa kana yeroo addunyaan kun karaa dogoggora addaa keessatti jijjiirtu kiristaanonni baay'een abdii yommuu itti gurgurataa jiran kadhannaa kadhatanii yommuu isaan itti gurgurataa jiran wangeela karaa waaqayyoo irraa namoota qabanii wangeela sirrii hin taane yeroo itti dubbataatiin jiran waaqayyo wangeela dhugaa kana ergamoota sadanii kan nutti kenne hundi keenya warri miseensa kana waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa taane kun wangeela dhugaa kana ergamoota sadanii kana addunyaa kanatti sirrii kaanee labsuutu nurra jira. Eenyummaan keenya yoo wangeela kana labsine yoo taane mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin dandeenyu. Sababiin isaa Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti namni garaa isaatti amaneetiin qulqullaa'aa afaan isaatiin ragaa ba'eeti fayyaa jedha. Namni Kiristoosiin amane wangeela ragaa hoo hin baane ta'e hin fayyine jechuudha. Kanaafiyyuu fayyummaan keenya kan ittiin inni adda ba'eetiin beekamu sagalee dhugaa kana namootatti horogaa baane wangeelli nu fayyisa sun warroota rakkina keessa jiran akka isaan fayyaniif rakkina qabeenyaa ta'uu danda'a, rakkina amantii ta'uu danda'a, rakkina dhibee ta'uu danda'a, rakkina adda addaa keessa ta'uu danda'a. Dhibeen inni guddaan dhibee hafuuraati. Namoonni baay'een karaa waaqayyoo irraa goraniitiin jiru. Raajonni sobaa addunyaa kana guutaniitiin jiru. Yerootti abdii gurguratan jiru. Inni fayyitu akkas taatu ol baatu. Hin mo'atu jedhanii warrataniitu uummata keenya rakkina keessatti kufee jiru kana yommuu abdii hin taaneen abdii dhugaa sagalee waaqayyoo irratti hin hundoofneen kana gurgutaa uummata itti saamaa jiran kana keessatti waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa miseensonni keenya guutummaa biyya kana keessa jirrus ta'ee biyya alaa jiru hundi keenya baanee warrannee wangeela kana ragaa ba'uu nurra jira. Phaawulos Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irratti yommuu dubbatu akkas jedhe wangeelatti hin qaana'u isa fayyisu humna waaqayyooti jedhee jira. Wangeelatti qaana'uun nurra hin jiru humna isa fayyisuudha, isa jireenya namaa jijjiiruudha, isa jallataa soroorsuudha, isa dadhabaa jabeessuudha, isa bade deebisuudha, isa hadhaa mi'eessuudha, jireenya namaa isa jijjiiruudha. Waaqayyo waaqa jiraataa dhugaa inni nuuf laate kana addunyaa kana keessatti namootatti ibsinee dubbachuutu nurraa eegama. Kanaafiyyuu ka'aa jennee waamicha isinii dabarsaa jirra. Hirriba keenya keessaa haa kanu. Jireenya hafuuraa keenya qorra bulluqaa ta'uun irra hin jiru. Jireenya hafuuraa keenya ho'aa ta'uutu irra jira. Kanaafiyyuu jireenya hafuuraa keenya akka ho'u barbaanne immoo yeroo hundumaa amanamtoota qo'antoota kitaaba qulqulluu ta'uutu nurraa eegama. Kitaaba qulqulluu kana qo'achuutu nurraa eegama. Isa qo'anne kana immoo deebinee warreen namootatti labsuutu nurra jira. Kanaafiyyuu garee wagadaa jabeessuu, garee wagadaa jechuun garee xixiqqaa akka yuuneenii bahaa Itoophiyaa keessatti ijaarametti kanarratti hojjechuun nurra jira. Lama taanee warrannee guyyaa 7 iyyuu yoo xiqqaate guyyaa tokko keessatti sa'aatii 4 wangeela namoota ragaa baanee warrannee namoota garee xixiqqaatti finnee warrannee achitti wangeela baratanii mootummaa waaqayyootti akka isaan dabalamanii fi hojii guddaa hojjechuutu nurraa eegama. Egaa waldaan keenya akka addunyaatti nama biiliyoona 1 dhaqqabuudhaaf sochii godhaa jirti. Yuuneenii bahaa Itoophiyaatti immoo nama miiliyoona 2 dhaqqabuudhaaf sochii godhaa jirra waggaa kana guutuu.
wangeelli amma umurii keenya lafarra jiraan nutti labsuutuma nurraa eegama yeroo muraasa ta'uun irra hin jiru yaa ta'u malee hin karoorfamaa hin madaalamaa hammam hojjenneerra dadhabinni keenya maali jabinni keenya maali an jedhu madaaluudhaaf waan nu barbaachisuuf hamma 27 akka lakkoofsa warra adiitti hojii wangeelaa kana facaasuun nurraa eegama jennee kaanee jirra isa kana edda jalqabne amma ji'a lama fin'eerra dursinee waarrannee fiingee afuufaa namni hundumtuu akka dhaga'u gara waaqayyootti akka deebi'u namoonni hundumtuu gara dhugaa wangeelaatti akka isaan deebi'an gara dhaabbata amantii keenyaatti akka deebi'anii miti namoonni baay'een daandii waaqayyoorraa goranii jiran maqaan kiristinnaa hin lallabama barumsi dhugaa hin taane lallabamaa jira haa ta'u malee gara wangeela dhugaa waaqayyootti akka deebi'an namoota irratti hojjechuun nurra jira nageenya biyya keenyaatiif tokkummaa biyya keenyaatiif wanti nu gumaachinu yoo jiraate ergamoota sadanii mul'ata 14 lakkoofsa 6-12 jiru kana sirriitti labsuutu nurraa eegama kanaaf saba waaqayyoo xiqqaan guddaan beekaan wallaalaan dhiirri dubartiin hundi keenya kaanee waarrannee wangeela kana haa labsinu itti daballee warri kana labsuu hin dandeenye yoo jiraate sababii umurii sababii barumsaa sababii dhibee ta'an yoo jiraatan immoo kadhannaadhaan maallaqa qabanii hojii kana akka isaan deeggaran waamicha goonaaf hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 yommuu hafuurri qulqulluu isin irratti bu'u humna hin argattu Yerusaalemitti Yihudaatti Samaariyaatti hanga daangaa biyya lafaatti ni lallabdu wangeela ragaa boota koo taatu jedhee gooftaan akkuma dubbate bokkaa booddee rooba hafuura qulqulluutiif yaa kadhannu humna argannu haa kannu addunyaan kun gara badiitti deemaatiin jirti kanaafuu addunyaa kana gara dubbii waaqayyootti akka deebisnu waaqayyo nu haa gargaaru kanaafuu fiingee keessan ol kaasaa afuufaa namni hundumtuu akka dhagahanitti namni hundumtuu gara dhugaatti haa deebi'u waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru kanaafiyyuu waamicha kana naa miti ani isa dadhabaa kana miti kan isin waamaa jiru waaqayyo waaqa jiraataa natti dhimma bahee isin waamaa jira waan ta'eef egaatiin sagalee tokko 27 kana miseensi waldaa kamiyyuu miseensonni waldaa keenyaa kamiyyuu waldaa keessanitti fulbaana 5 akka lakkoofsa warra adiitti yerootti jalqabnu tokko jennee jalqabnudha jechuudha nuti already waajirroonni keenya kayyuunanii ka fiildirota sagaleen sa'a booddee cufaadha baanee jirra ala jirra wangeela labsaa jirra kanaafiyyuu dargaggoonni hundum keessaniyyuu ka'aa haa hojjennu yeroo itti hirriba keessaa kaanu yeroo itti warra dadhaban jabeessinu yeroo itti nama kufe kaasnu yeroo nama jireenyi itti hadhaa'e jireenyi isaanii akka mi'aawu gochuutti dandeenyu gara mootummaa waaqayyootti akka isaan deebi'an mootummaan ayyaanaa waaqayyoo kun akka inni bal'atu yeroo itti goonudha kanaafiyyuu waamicha kana warri dhageessan hundi keessaniyyuu warra kaanis dammaqsaa bahaa namoonni biyya lafaatiif lubbuu isaanii kennu jireenya biyya lafaa kanaaf nu immoo saba waaqayyoo jireenya biyya lafaa kanaas ta'e jireenya biyya samiisa dhufuuf namoota qopheessuuf gooftaan nurraa barbaada waan ta'eef gooftaan nu haa gargaaru jabaadhaa kaa wangeela kana labsine namoota deebii gooftaa Kiristoosiif haa qopheessinu eebbifamaa gooftaan isin haa eebbisu.